Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota amma akkuma seenaa sheekaa akkuma dhageessan kanatti karaan irraan hordoftan chaanaala Majlisa Daarul Hadiis Haramaarraan kan isinii gadhiifamtu ta'a. Akkasuma nulleen waliin taanee seenaa sheekan keenyaa deemnee qorannee sagalee qabnuun dandeettii rabbiin nuu kenneen kan dhalootaaf hambifnu ta'a. Bifa yeedalootii fi walalootiin kan seenaa sheekan keenyaa barreessinee waraabnee kitaabaanis viidiyoonis audiyoonis hundaanuu barreessinee isiniif dhiyeessinu ta'a. Asumaanuu gabaabduu takka seenaa sheeka keenyaa bifaan itti fuula dura qopheessu isin beeksisuudhaaf sagalee gabaabduu takka isin dhageessisa. Alhamdulillah jalla wa'ala nuuf kenne rabbiin ulamaa tola nurratti oolee yaa jamaa obbola arra wal baraan ulamaa caala isin barsiifna sheeka dambaala rabbina godhiif qubsuma isaanii qaatimaas tolchee ollaa rasuula rabbina godhiif qubsuma isaanii qaatimaas tolchee ollaa rasuula. Maqaan dhaloota Sheekh Adam Abbaan dhalate baha Oromiyaa na Haramaa keessa dhalate qosiin barsiisaa seenaa sheekaa tan dur dhokotte qosiin barsiisaa seenaa sheekaa tan dur dhokotte haftee baddee lagatte arra mul'atte yoo dhalootumaaf waa irraa galte mee of millate jechuuf barsiifnaa seenaa sheekanii tan dur dhokotte jechuuf barsiifnaa seenaa sheekaa tan dur dhokotte bakka irraa kaatee ilmiin obbolaa ollaa rasuulaa meenaaf qubsiisii sheeka dambaallaa ollaa rasuulaa meenaaf qubsiisii sheeka dambaallaa. Bifa kanaan inshaallah albama qopheessinee kan seenaa sheeka keenyaa mul'ifnu ta'a. Dhaamsi kiyya kanuma yoo sagalee tana kaniin hanqisutee rabbiin na gaafata inshaallah anis ji'a rabbiin irraa na gaafatuun dhiyeessuudhaaf qophiidhaan jira. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.